Waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaa opereeshinii garaagaraatti qoodamuun tarkaanfii tibbana fudhachaa jiru ilaalchisuun ibsa kenne. Kanarratti gabaasa qabna. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoon tibbana waraana isaa irratti fudhatamaa jiru hordofee mootummaan Abiy Ahmed waraana hedduu gara Wallagga Bahaa, Naqamtee fi Arsii Lixaa Shaashamanneetti bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo ofirraa faccisuuf yaalii gochaa jiraachuudha dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii kan beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii Jaallaggasaa Wagii hagayya 31 2021 Wallagga Bahaa Ona Saasiggaatti waajjira poolisii aanaa Saasiggaa irratti tarkaanfii yoo fudhatu ambulaansii namoonni tika mootummaa ta'an dhoksaadhaan fuutee miliqaa turte konkolaatattii waliin to'annoo isaa jala oolchuudha kan ifoomse. Loluma guyyaa kanaatiin lola sa'a dheeraa booda waraanni mootummaa Abiyyii fi bulchitoonni aanaa Saasiggaa bulchaa magaalattii Gannatii Taayyee fi hoogganaa biiroo tikaa Ebiyyoo waliin naannicha gadhiisanii baqachuu isaanii ibsa kana irraa beekuun danda'ameera. Akkasumas hidhamtoonni siyaasaa dhibbaa ol ta'an waraana bilisummaa Oromoon hidhaa irraa kan hiikaman yoo ta'u naannoo Saasiggaatti waraanni bilisummaa Oromoo uummata waliinis marii geggeessuun beekameera. Lola kana irratti waraanni mootummaa Abiy konkolaataa piikaappii sadiin birmate guutummaa guutuutti utuu Saasigga hin gahin waraana bilisummaa Oromoo Onichaatiin bakka Owwaataa jedhamutti barbadaa'us ibsi kun ni eera. Akkasuma waraana mootummaa Angar Guutee irraa lola kanatti birmate Saasigga utuu naqqabiin afataa yookiis mandara ja'a bakka jedhamutti waraana bilisummaa Oromoon hojii ala ta'uudha kan ifoome. Waaree booda sa'a 8 irratti waraanni mootummaa kan naannoo Ukkee konkolaataa uummataa humnaan ajajuun reeffa kaafachuunis beekameera. Dabalataan Naqamtee irraa konkolaataan piikaappii 2 fi ambulaansiin 3 garas imaluudhaan reeffaa fi waraana madoo kanneen hafan kaasuu ibsi waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa kun ni addeessa. Waaree booda sa'a 10 fi walakkaa irratti waraanni mootummaa konkolaataa piikaappii 3 fi oraalii waraanaa tokkoon garas imaluun waraana bilisummaa Oromoo irratti lola banuuf yaalii godhus mandara 3 bakka jedhamutti guutummaa guutuutti waraana bilisummaa Oromoon barbadaa'uudha kan gabaafame. Kaaba Bahaa Wallaggaatti liyyuu hayiliin Amaaraa duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachuuf garasitti bobba'es tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo magaalota naannoo sanaa keessaa dugugamee ba'uun naannoo bosona Sulula Abbayyaatti godaanuunis beekameera. Waraanni bilisummaa Oromoo opereeshiniin Elemoo Qilxuu Gujii Aanaa Waadaraatti Cibraan Laga Dambii fi Odaa Adoolaa wal ta'uun hagayya 31 2021 ganama keessaa sa'a 2 irraa eegaluun hanga galgalaatti waraana mootummaa Abiyyi waliin lola taasisaniin bakka addaa Heebaa Hiddaa jedhamutti waraana mootummaa 10 ajjeesuun 21 ammoo madoo taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaa beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo opereeshiniin Taaddasaa Birruu Shawaa Lixaa Ona Midaaqanyitti fulbaana 1 fi 2 2021 waraana mootummaa Abiyyi irratti fudhateen waraanni mootummaa 80 yoo ajjeefaman 50 ol ammoo madaa'uun akkasumas meeshaa waraanaa gurguddaa hedduun booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'uu waraanni